sheer naa godhiiti warra gantuu kana biraan naa ga'e waan sin geenyeetu waan yartuu si tuffateen duraanuu yartuu gantuu fi yartuu si tuffataa jiran nama kabajaan qabneetu nama waan ati tuffattu si tuffata waan xannee jechuudha xannee waan xannee si tuffata yartuu fi gantuu si tuffata duraanuu tanumaafuu sheer godhii uummata kana biraan naa ga'e warri isaanaan diddan warri suuraa hangaasaa garagalchitan arras borsu taanaan namni tokko ni dogoggorarraa if deebi'ee dhiifama gaafate dhiifama gaafatuun garuu ammoo maali dhiifama gaafatuun beekumsa malee wallaalaa miti namni tokko balleessee eega namni tokko gabbee dhiifama si gaafatetti nama sana irra duuluun maaliif barbaachise hangaasaa biraan bichaa amti kan birsiqinnaa keessa dalagu jiru hangaasaan birsiqinnaa keessa bichaa amti nama hunda dalagu jira hatee biyyaan baane sharmuutee biyyaan baane garuu arra waan achi keessa jiru waan achi keessa deemaa jiru qoqqama saba isaa dadhabee jechuu gabbaasee dubbatu jira gabbee waan jiru hunda ifa baasu jira jechuudha wanti ati hangaasa irra duultuun maaliif beekumsa kee hanganuma yaaddaati yaadinsi wanti ati sammuu yaaddu hanganuma sammuun ta'e buqqeen tun wanti si baatee deemtu hanganuma jechuudhaati maaliif isa arrabsita gabbaate suuraa isaa maa garagalchita hangaasaan arras borus taanaan bulloo keenya bulloo jegnaano goota keenya goota harargeeti arras borus taanaan hangaasa irra duulte taanaan tarkaanfii barbaachisu warra furanna dhaabbaddu gat warri hangaasa irra duulaa jirtu gad dhaabbaddu goota keenya arras borus taanaan hangaasaan jala sarareetin sitti matanaanni kijibdu hunde ummata faraddu ummata gantuu dhaabbaddu gat sii wayyaa please eenyu mee isin goonni harargeedhaa ka isin faarsaa jirtan kun eenyu faarsaa jirtan mee isin yoo artistiin Nasraa Gursumtuun gabbaatee waan tagallakkite ni arrabsitan boo billaa aleek hangaasaa biraa kun gabbee dhiifama gaafate namootan akkasi dhumaa jiruun abbootii gadaa annen akkasi wanni akkasa dhumaa jiran isaa gabbee hime ka abbaan tokko gabbee himin dhootan kun ijoollee wanniidhaa ka ammaan tan ummata wan irratti ummata shaneetii fixeen kana shaneen finne ummata birsiginnaatiif fixee jee gabbee dubbataa jira mootummaa biyyisan keessa taa jechuudha lubbuu isaa wareega jechuun ajjeesanii jee dhugaa dubbadheetiin du'uu qaba jee waan arra biyyi teenya irra geessituun duraan dubbate hangaasaa Ibraahim waan arra Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa ministoota taanii haasan tana duraan haase taa'aa girrisaa jee taa'aa girrisaa akkanii nuu wajjuu marii nuu tolaa taa'anii mari'annaa jee dubbataa ture taa'aa Jawaar kana bineensa afaan hin kaayinaa jee duraan himaa ture jechuudha waan arra inni duraan dubbatan arra irra geenye jechuudha nuti arrallee nus namichaan kun gabbee waan Oromiyaa keessa deemaa jiru gabbaasee jalaa himu jira mee goota kanaa baasees kutaa hunda keessaa onannee abiyyoo hojjetaa jiru ni jira baasees mee hincitii isaanii takkaan jalaa himu jira jechuudha gabbaasee maaliif irra duuluun barbaachise duwwa hangaasaa jalatti hirkattanii gumaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa baasuu qabdan moo isa gad deebitanii arrabsuu qabdan sooshaal miidiyaan kun guutuunis ani FIB kiyyanarra gurgurtan kunoo kagartan kana FIB kiyyanarra gurgurtan fiidiyoon gabbee waa'ee Nasraa Gursumirra haasa'e jecha ati harargee maaliif rafta kai qaalafaa hanga yoom raftaati maa rafta kai lafaa falmadhu saba keetii goota keetii kai falmadhu hanga namni dhufee lafa si cafaacafu eeggaati yoom irrii baaqaata sa'a addunyaan fuuldura tarkaanfatootiif duwwa tarkaanfataa deemtaa kaati guusa namaa baatu namni guusirra baabar kaati namaa duultu namni sirra duulutti yaabar warri suuraa arrallee dubbadheetin jira peejii gurguddaa irraa dubbadheetin jira ijoollee qushaasha kaandii isaanirraa akkasuma wajjin peejii keenya irratti narra gubuu yaadanan goota keessii bira dhaabbatee dubbata namni goota fi akkatti dubbatu laal sheekaa fi qeensi hin gabbee qeerroo fi qarree hin gabbee akkatti irra duu barbaadu goota yoo jecha takka jeen mee goota argee keessaa eenyu ka isin warreen kutaa biraa eenyu mee ka isin arraba irraa ooltamme hangaasaan irrabsitan Nasraa Gursumni irrabsitan aartiin irrabsitan aktivistii keenya irrabsitan maaliif arrafamne yeroo hunda wanti nuti arrafamnu maali harargeen biyya gootaati harargeen lafa seenaati lafa gootaati kan beeyne bara warri gandummaa ittannaa asirra isin kaaye na alal waalideen yaa gantu ummata garaadha ummata wanni malee umaan beene hanga uduaanuu malee fi hanga nyaatuun malee hanga yoom deemtanii namaa wajjin dhiibchattiften isin ijoolleen harargeedha
Harma sirbitu la dhiichiftanii yaadanii. Nama keetu kulaalladhu. Beekaa kee bira dhaabbadhu. Wallaalaa kee gorfadhu. Takkataa kee rakkoo baafadhu. Artistii kee bira dhaabbadhu. Aktiivistii kee bira dhaabbadhu. Jala deemi ilaali. Akkuma namni kaa wal jaaree deemutti keessaa walidhaa wal jaaraa. Wallaalaa ganda keetii, rakkataa ganda keetii, dhibamaa ganda keetii bira dhaabbadhu barsiifadhu. Takkinni eessa jira ji'iti guruppii uumiitii wal jaaraa wal kaasaa waliin deema. Hanga yoom akkana deemna boo? Hof!